Nooru harka fuune Oromoo attam jirtu. Oromoon fagoo dhiyoo, Oromoon lixaa, kaabaa kibbaa bahaa hundumtu attam jirtu. Bakkuma jirtanitti nagaan koo as magaalaa Cambridge biyya Ameerikaa keessaa istiidiyoo bareedduu kana fakkaattu istiidiyoo ODM keessaa bakkuma isin jirtanitti sinaa qaqqabdu. Nagaan koo attam jirtu mee? Akkam waa'een koronaa kanaa maal isinitti jirti? Oduun koronaa kanaa maaluma isinitti jirti daraa keessa? Tan oduun ishee keessumattuu dhukkuba isheerraa oduu isheetu ilmaan namaa dachee kanarraa hubaa jira waan ta'eef attam isinitti jira? Dhiifamaan hin jalqaba sagantaa koo har'aa sa'aatiin jedheerra xiqqoo daqiiqaa muraasa dabarseera. Sa'aatiin ani feesbuukii kootti waa'ee shira Finfinnee jiru tokkoon walitti qabeetan dhufaa jedhee sanaa. Egaa akkuma beektan istiidiyoo kana keessa gulaalaansaas dubbii qindeessaansaas maaliinsaas namichuma kanadha. Abbaataa jabbii kanadha. Kanaafi xiqqoon namichillee saffisa qabaa garuu qindeessuun waan miidiyaa kun waaqa qindeeffachuuni humna namaa hin barbaadaa, yeroo hin barbaadaa, kana qofa miti buna mallattee lama hin barbaadaa. Amma immoo bara COVID-19 akka barbaadan fiiganii buna dhuguun hin jiru, akka barbaadan fiiganii waa hojjetatanii jechuun hin jiru. Waanuma faranjiin kun namaaf arjoomteen waa jennaa. Egaa ulfaadhaa fayyaa ta'a kun seensaa fi xiyyeeffannaan koo har'aa magaalaa Finfinnee keessatti hanna guddaa hanna guddaa burjaajii guddaa, saamicha guddaa, shira guddaa, waliin dhahiidhaa guddaa qabsoo Oromootti, qabsoo ijoollee Oromootti kan sum'ii naqee isarraan dubbadha. Miidiyaa koorraa har'as ta'e boris kan isin eegdanii namoota haqa qabanii fi miidiyaan koo miidiyaa bayeessa. Namoonni haqa hin qabne immoo hin miidhamu. Hin miidhamu gaafan siin jedhu gaheen koo as keessatti gaafuman taajabbii jedhee taajabbii kana 986 gaheen dhaabettan fufaa taajabbiin hin dhaabbanne. Yeroo baay'ee beektaa uummanni keenya kun waan dheeraa kana dubbisuu yeroo hin danda'an. Anaaf kennaadhaa shalalalalalalalan godhee isinii barreessaa garuu akkanii odeeffannoo qabutti beekanii mata duree ishee argineennaan si arrabsutti gadi ciimna malee hamma dhumaatti waan ati jettee hin hubannu naan jedhu. Ani mata duree ergan kaa'ee booda 1 2 3 6 11 12 qabxii ciccimaa jenereeshinii kana shaarp godhu itti yaadee qindeessee yeroo attamii ooftuu silaa yuunivarsiitii kana keessa artikilii dubbisan artikilii barreessan jiru kan dhuunfaa ofii fooyyeffatan akkas ture. Irra caalaatti garuu waa'een sabicha hiriyaa kona biraa wareegame du'ee dirree jiru irbaata hirmaa ta'e ani immoo hiree lubbuudhaan lafarra jiraachuu gaafan argadhu maal abbaa isheeti isheen kan koo achitti bitaatti galtu nuuf jedhanii lubbuttiyyuu kennanii warri jiranis jiru. Kanaaf jedhan yeroo koo baay'ee koomitiif ta'e dhuguma isiniin jedhatu nama qacaramuuti bakka nama 10 waliin taa'ee hojjedhaa namatu na qacaratee miti. Dirqama kana ofii kootti waadaa waan hin galle yeroo hundumaa for the last 5 years biyya kana keessatti jechuu hin danda'ama. Boqonnaa maleen isin gargaaraa ture gama barreeffamaatiin kanaaf gama miidiyaatiin baay'ee hojjechaan ture warri bu'aa hojii kootii taatan xinnaamma guddaa wallaala amma hayyuutti hundi keessanuu ragaa baatota. Har'a namicha maqaan isaa Atinaatewoos Biqilaa baatu barbaasa maqaan isaa immoo miidhagooma. Maqaan isaa immoo akka miidhagas maayyuu. Namicha kana jechuu keeti. Beekaan fuula isaa dhiisee borcii isaa sitti agarsiise namicha kana ittan dhufa namicha kana. Namicha kana isin jalaan tura. Ittan dhufa xiyyeeffannoon isaa haa ta'u malee immoo achumaan utuun sana waliin dha'uu utuu waa'ee sanaa odeessuu immoo barumsa gurguddoon isinii kenna. Barumsa jajjabduu eessa jiraa mandaraan shiraa mana eenyuutii kan jedhu waan tokko isin bashannansiisan daqiiqa muraasaa isin faana turaa.
onnee guutuudhaan taa'aati waanan dubbadhu iddoon irraa hir'isu itti guuttadha iddoo kaan immoo jedha odeeffannoo haaraadha yoo ta'e immoo irraa baradha implikeeshinii isaa immoo hiika adda addaatti kennaati ilaalaa Oromoo keessa waan adeemaa jiru. Egaa utuuni gara namicha Atinaateos jedhamu kana utuu ani naqiin fuula duraa namicha qeerroo Oromoo jedhee voluntarii goonaa maaliidha jedhee namicha as ba'e kana utuu hin ta'in isheen bira jirtu kun haadha manaa isaatii waa'ee akkaataa fuudha isaatii isinitti himaa baajeta meeqatu uumee fuudha isaatti kan jiru maddi birrii sanaa eessa akka ta'e isinitti hima garuu namicha kanarraan jalqaba maaliif abbaan dubbii isa qaba obbo Taakkelee Uumaa Tamiree obbo Taakkelee ati warraa keeshanii Eertiraawwiin as Boosten ana bira jirti maqaa ishee beekaa naannoo jireenya ishee beekaa natti dhiyoodha jechuudhaan magaalaa Cambridge keessa hin jiraan naannoo Harvard University jiru keessa achuma baay'ee eegameen jira security mootummaa miti warruma mootummaa warra mana barumsaa kanaatu na eegaa achiin jiraan apartmentii wayii keessa suuqa wayii jira idduma isaasitti muufan iddoon jirus hankee immoo lakkoofsa manaa dubbadhu moo maqaa ishee himu suuraa ishee fiduu ittan dhufa wanta kan biraa ittiin dhufa garuu kan namatti tolu fuutee mucaas godhattee mucaan keessa jirti mucaa keessa argeera mucaa kee waaqayyo siifa guddisuu namni haawru Eertiraawwis taatu haaf ettanii miti sina warra biltiginnaa kun rakkoo tokkoon qabu garuu sa'uun ta'in atis green cardii qabdaa bakka barbaadde dhuftee as teessaa bakka barbaadde asitti waa jalqabdee turte Boostonitti yeroo sanaa si dubbifna jennee waan baay'ee dhamaanee dadhabne karaa koominiitii jechuun yeroo sana waan ta'e wayii xinnoo si jajuu jalqabnee turre yaadatta baratti kan baratteeti kana dubbattee dura ishee as xiqqoo wayyaaneen xiqqoo sitti jabaattee naan as Boostoniin dhuftee Eertiraawwitti sana fuutee maallaqa qabdiin talli sana gootee waan tokko tokkos gugudunfattee achi as dhuftanii achi green cardii kee ammaati karaa kan biraati lammii Ameerikaati which means anytime sa'aatii 24 gidduutti tikeetti kutattee biyya kanatti hojjechuu hin dandeessaa waa'ee kee ittan nufa garuu hojjetu hojii gaarii miti yeroo sana dhugaadha taake namni sin faarsiin jiraare addunyaa kanarra eenyumni viidiyoo kee maal ta'u namni na yaadachiisee jira. Yaadattuu namittiin gaafa isheen waa'ee yaaddis Ababaa guddaa nuun jettee nu gammachiistee innaan ala kana biyya maalii kana taakkee bakka sabboontu leenca Oromoo jennee isheen kaafaa'oo keessatti akkamittiin Piroofeesar Mararaa Gantee Mallasaatti akka galtee keessan deemu inni farra ajaa'idha inni. Isa warri paartii irraa siyaa dubbatatanii ani beekan gulummaranaa maaltu nagashaa ani beekan gulummaranaa waan har'aa irratti xiyyeeffadha. Malee yeroo sana maal yoo namaa fiddanii namittiin yeroo isheen illee TVO'dhaan dubbachaa turte waa'ee maaster pilaanii sana irratti xinnoo daqiiqaa tokko taatu dubbatteen turre ati maan የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል ድምሽፍኔ ፊ መጋሉ waan amma dubbatte Amaarinyaan baay'ee naa galuu baattu xinnoo isheetti wannoo jedhu paaraafrees godhee waa ibsu namoo amma koo hin dandeenyeef jechuudha. Waa'een magaalaa Finfinneetti magaalaa Finfinneetti waa'ee maaster pilaanii Finfinnee waan namni abbaan barbaade itti murteessu miti jetteen waan namni abbaan barbaade wannoon jedhu eenyummaa wal qabatee jetteen seenaa isaatiin wal qabatee jetteen maaloodhaan kan ta'udha malee jetteen wayyaanedhaan akkas jettee yeroo sana gaa beetta gaatuuta wayyaanee sana saroota abbaa isheeti sinitti marsitee sinis maalii mitiitti jarattii kana yaadate jarattii kana gidduu teessee
hammumna keetii Addis Ababaa guddaa jechuun kee dhugaa baay'ee nama mararta turte taakee yeroo sanatti maaliif jarri kunniin baay'ee nama beekta miti jireen namoota dhiiga Oromoo xuuxanii tufanii nyaatanii godhanii warra miila kutanii maal godhanii waan isaan hin godhin maaltu jira gaa jara sana waan isaan hin godhin maaltu jira gaa jechuun nan dhiisa isa kanatti dhufa waan ta'eef waan isaan hin godhin maaltu jira. Achi keessa dhaabbattee waa xinnoo tokko daqiiqaa muraasatti goote sana waaqaan lafa hanqisneetu cubbuu keessa duraa sii dhiifne isaati warra kaafaa'u sana gantee mallasaan sibittee abbaa duulaan fa'aa kun waa sitti jedhanii achi kaafaa'u keessaa Mararaa Dooktar Mararaa Piroofeesar Mararaa jalaa sibitanuu isayyuu cubbuu kee kana sii dhiifne yexaabbatu maaliif ennaa waaqayyo namaa dhiisa ka achi booda taakkee jennee achi booda immoo gaafa jijjiiramni jedhameetuma maaloon kun gadi yaa'anii dhuma tiim lammaa jettanii waa tokko immoo jettanii ati sasii galtee waa tokko gaafa gootan immoo furmaan argame jenne bilisoomne jenne gadi baatee hayyu duree adda bilisummaa Oromoo keessanitti baga galtanii itti hin gammanne siin jedhama. Edaati hojii hojjette yeroo sana lama faandammaa keessan wantoota kanaa wajjin qindeessitanii edaati hojiirra jirta yeroo sana namittiinan. Amma har'a kanatti gochaa jirtutu ajab. Tokkorraa sii jalqabu. Dhiyeenya kana ati piroojeektiin Allaamuddin ammayyuu akka hojjetamaa jiru an beeka hojiirra jira Allaamuddin ta'uyyuu malee yaalaa jira Abiy Ahmed namichas deebisuu garuu waan tokkoof ta'uyyuu hojichi piroojeektichi hundumtuu deemaa jira. Walitti kaanaare nan baasi jetta naannoo CMS sana dubbadhu. Boqofa miliyoona 200 fudhatte. Soba taakkee oomaa viidiyoo kana dhaggeeffataa jirta. Yoo ammallee laayivii irra jirtu si ergu ijoolleen miliyoona 200 fudhatteeti namitti ittiin deebi'a. Atinaatiyoosii wajjin waa wal qabatuufan kanarra sii deemaa jira. Achi booda gidduu kana shira soodaree cuftanii wal qabdanii waa'ee ijoollee foolleedhaaf jedhee namichi kuni waa tokko qindeessuudhaaf kan inni ka'e tokko lafa sana irraa fuutee kan inni aggaame lafa isaaf eeyyamamuuf ture kan inni ijoollee Oromoo walitti qabee biizinesii banuufiif ture. Ijoollee Oromoo kumoota hedduu qacarsiisuu kan danda'u abbaan qabeenyaa kun piroojeektii irratti jalqabuudhaaf kan ture. Piroojeektii Allaamuddin jala gashitee lafa CMS gurgurame sana yaadatta meeqa fudhatte birrii? Miliyoona 200 ol fudhattee ishee keessaa mucattiin akka qeerroo sii naannessituu fi kunoo ati bitte kuni gurbattiin ishee walakkaa jirtu kanaaf miliyoona 15 laanneen jireen. Obboota akka qoyga isheen kun korraapshiniin isheen kun ishee tokkodha qeenteedha isheeti diyaaspooraan yeroo isheen biyya galtu lafa gaafattu maal gaafattu ishee sana obboota akka sittin himu ishee sittin kaasu ishee namoota ijoollee warra Goojjamitti warra Gambeellaadhaa warra Affaarraa dhufan piroojeektii naannoo Finfinnee misoomaaf jettee ati lakkooftu maali taakkelee kaleessa warra TPLF-tiin kunoo nu saamtanii jenneetu si wajji waliin qabsaa turre egaa nu wajjuma qabsaa turteenna egaa. Abiinsaa TV Oromoo irratti xinnoo tokko jecha sana dubbatteetta waan ta'eef maal atoon caaltee nama. Hin horiini miti ammas rakkoon beekan gulummaa irrana taakkelee uumaa maaliif biliyeenarii ta'a miti biliyeenarii dhiisee tiriliyenerii sirratti gadhiisu waaqni koo eebbifami maali saba koo naa gargaarta malee hundattuu nyaattee fixxee duuta gubboo nama tokkooyyuu umurii keeshee hafte kana haa jennu amma umuriin biyya sanaa gaagadi wannoon malee walakkaarraa fixxee ta'uun jedhee ishee hafte kan nama tokkittiyyuu umurii kee hunda si geessi. Saasi isa intalli asii walitti wannoottu isaa mitiiti. Maali naman?
Maalati maal abbaa kee abbaa qabeenyaa Oromoo nama abbaa hiyyeessaaf nama dhaabatu nama maallan isaa maalsaa jiruunsaa hundi hiyyeessaaf dhaabatu maaliif nama jalaa fuutee warra sanaa kennita. Malallaamuddin maal nuu godhe gujiidhaas warqee saamee wallaggarraas dhagaa saamee waa hunda saameetu biyya even gara biyya warra Tigraay sana fa'aa guddisaa ture malee maal sii godhe maal nuu godhe Oromoodhaaf kan inni godhe sumii keemikaala sanaan Oromoo naaffise Oromoo gujii Oromoo saba koo naaffisee keemikaala sanaan warshaa sanaan naaffisee taa'e malee maal naa godhe Laamuddin namichi kun waan baay'ee nuu godhe. Maalirraa fuutama kadhattee laattuu fi nama waa hojjechuu barbaadu Oromoo keetii maaliif akkas goota obbo Taakkan? Maaliif akkas goota? Mee dhugaa yeroo Oromoo dhiifama naa godhaa dhugaa immooshinaalii yeroon immooshinal ta'ee dubbachuu koo akkasii kanaa dhugaan siniin jira kokkolfee utuu naasa'e natti tola kokkolfee utuun akkasinitti tolutti dubbadhe baay'ee natti tola. Garuu waan Oromoo keessa ta'aa jiru waan Oromoo irratti ta'aa jirutu lakkoofsan qaba. Cubbuu isaatu akka malee guddate ijoollee. Akka malee cubbuutu dagaage. Maali? Maaliif akkas gootama? Maal dhugaa? Maal abbaa qabeenyaa keetii maal saba kee maal nama maal akkamittiin hortee jara kanaa warra jara kanaa si fayyadamoo isaan kana si fayyadamoo sakan keetii qulqullicha Oromoo abbaa duulaa kanaa nama Oromoodhaa hojjetu nama engada dubbadheera bal'inaan haaliif lafarraa fuuteetu inni siin kennu kaa sirriidha inni obboleessa kooti siin jedhee waan si amanuu fi Taakkala miliyoona 200 gubboo akkani siin kennine abbaan qabeenyaa kun nan beeka. Maaliif yoo itti obboloota keetiif hojjeta inni biddeenuma tokko nyaata waan amma bodiin kun biddeen isaatiif yookiin garaa isaatiif jedhee waa tokko hin barbaadu amma hojii kana booddee hojjeturraa. Eenyuun abbaa ilillii hoteeliitti deebise tokko yeroo darbe Baardaaritti warri Habashootaa qabeenya isaa gubdeennaani. Miidiyaa irratti kan inni deebise tokko taajabbiin asii raayitii guddaa kenneef maal jedhee ani waan na jiraachisu qabaa jedhe. Waan tokko nan gaddisiisu jedhe. Achi kan jiru suni piroojeektiin suni ummatichumatu ittiin itti qacaramee biddeen nyaata. Namoota kan biraa miidhuu isaaniiti yeroo guban yeroo qabeenya miliyoona hamma kanaa daguuganii hankoo miti jedhe. Anaan kan naga'u umrii na hafte kana kan ittiin jiraadhu nagaa qabaa of harkaa jedhe. Dhuguma ilillii hoteelii qabaa sagaaniyyuu ishee okiraay kennateeyyuu beedruumiiruma hoteelootuma warri biltiginnaaf warri diyaaspooraa dhattee keessatti sirbitu kana yoo kireeffateeyyuu hin jiraata barasaa guutu. Dinkuu dayyaasi baree maalitti sii godha qabeenyaa qonqoo isaatiif maal isaatiif waa tokko wannoon godhu. Ijoolleen isaa biyya alaa jiru biyya alaa baratu waan tokko ofiisa akka maatiitti inni rakkina waan tokko sirraan qabu. Garuu piroojeektii gurguddaa naannoo Finfinnee irratti kadhadhuu kenniif maaliif si kadhatayyuu? Maaliif irraa fuut kan isaaf akeekame kan inni ijoollee keenya walitti ijaaree nan beeka ijoollee dabballee 40,000tu jalatti ijaaramanii jiru. Maal ta'a isheedhaa fi waa hundeessee sentarii tokko hundeessee gabaa tokko hundeessee biizinesii sana itti gadhiisu ijoolleen nyaattu ijoolleen kaleessa daguugamaa turte sun ijoolleen hambaan warri ishee kanarraa hafte warri du'arraa hafte warri kanarraa hafte ittan deebi'a isa kana. Ittan deebi'a. Kaleessa waan kaffallee aarsaa kaffallee toora qabsiisee itti deebi'a. Isaan irraa warra hafte du'arraa warra hafte ijoollee foolleedhuma naannoo Finfinnee jirtu sanaa yookiin immoo hojii dhabdee olii gadi mootummaa irrattuu ba'aa taatee mootummaa mataa dhukkubsaa jirtu kana waa hojjetee giddugala tokko ijaaree biizinesii banee haa hojjechiisuuti maalumaaf dhaqxee piroojeektii sana dabarsitee kennita. Akka leewuma dhuguma siin jedhaa baay'eedha waa'een keenya biraa. Tariiga hamma humni kun danda'ee
miidiyaa kana irratti yoo namni volunteer na godhu jiraate wajjin qindeessina 24 hour. Garuu kophaa koo waan ta'us kutaa kutaadhaan shiraati gootu maallaqaati nyaattu maalati lafati geessitu waaqayyo beeku. Baankicha anyway ani securityidha yookiin kan na dhibee nyaata kee miti. Oromoo irratti qoodama Oromoo irratti Oromoo qoqqooduu irratti hojjettutu na jibbisiise oolmatti guyyaa kanaa si yaadadheetan gaafaati akkas gootuun baay'ee na jibbisiise. Danqaan ta'in nama hojii hojjetutti danqaan ta'in. Nama hawaasni kabaju nama sirna gadaa keessatti namni kabaju nama Oromoon kabaju Oromoodhaaf baay'eessaa ta'e nama akkasiitti danqaa hin ta'in. Waa'ee isaa sirbaa waa'ee budin qudayyaa sirba baafame tokko eenyuun qeerroo tokko sirbe eenyuun linkii sanaan ergitu nama qindeessee kaa'eera akkaataan itti kolleejjii yuunivarsiitii abbaayyeessaatii qabeenya dinquu abbaalleetu nyaataa jedhee waan cimaa tokko sirba kana eenyati naan maali jedhana istiidiyoon koosi dhaggeeffadhaa deeqaa lama gidduutti asinitti deebi'aa dhaggeeffadhaa namni Galatoomi gaa boodatti naa deebitaa fuula feesbuukii koorra sirba kana nan kaa'ee xinnoo dheeraadha. Egaa namoonni keenya immoo waan daftanii nama nuuf fitaniif dafeetan dhaamsi kootu na jalaa hin darbinanii dhaamsa kootti darba gidduutti yoon danda'e nan fida. Namni ilaamee Oromoo kan kee jabeeffatu. Taakkelee uumaa ani kan kee jabeeffatan si malee. Dhuguma siin jedha. Ani kan kee qomoo kee nan beeka foollee ati mucaa silaa Atinaatiyoos Biqilaa kanaa akkaataan itti si jalatti foollee ati ijaarratti kophaatti maaltu ijaarrachuu si geesse? Maaltu ijaarrachuu si geesse qotaata? Maa itti goota? Oromoorumti si haa eegu maaliif ijoollee naannoo gandaan walitti qooddee foollee lattee birrii baajeta baastee baajeta akkas saamtu kanaan dhufe miti ka jijjiirama erga jettanii jijjiiramicha akka inni itti dhufe beenna waan ta'eef maa akkas goota darbee immoo maa danqita abbootiin qabeenyaa Oromoo maaf danqita maal nuuf hojjetanii
TPLF waggaa soddoma waggaa meeqa nurratti hojjettee gamoo jaartee qabeenya keenya muuxuut gootee Tigraayitti gashitee isa kaan immoo Chaayinaatti isa kaan Awurooppaatti isa kaan Ameerikaa kana keessatti mana bitanii maal bitanii kaampaanota qabu. Isayyuu mootummaan kee isayyuu barbaadee adamsee biyyatti nuu deebisuu hin dandeenye seera addunyaatti iyyate sababiinsaa wajjin hate waan ta'eef. Abii kechirraa badhaadhina jedhu utuu waan TPLF Chaayinaanatti Awurooppaanatti Ameerikaanatti Kanaadaanatti kana utuu kan Oromiyaarra bahe sana nuu dachaase badhaadhinni kalas dhume. Badhaadhinni gana dhaqanii callisanii Oromoo qorqan keessi Oromoo keessaa paartii badhaadhinaatiif jedhanii maallaqa buusaa jedhan barbaachisu iyyuu ture. Isaanuu akkas nu waadaa turanii ergammoo ati kantiibaa magaalaa sanaa taate ammayyuu maaliifati ilmaan nafxanyoota warra nun gargaarreef gubboodhaa jettee Oromoon gubboo siin laati yoo ta'e akkasumatti hin kennituufi laftoo kan Oromooti. Maaliif hattuu taata namana? Maaf saamtuu taate? Maal hammam nyaattee duutame? Mee dhugaa Waaqayyoon siin jira taakkilee uumame biddeen Waaqayyootu namaa kenna miti amma hiyyeessis nyaattee amma bulti miti amma maal ammati umurii meeqa jiraatta? Maaliif namoota moojii nu hojjetan nu jalaa danqita? Anaa fi eebuu konseptii maal? Yoo namni kun yoo namni abbaa qabeenyaa tokko achirratti dhufee waa tokko hojjetate namni aadaa safuu kee keessatti biqile namni gudeeda Oromoo keessaa bahe kun yoo hojii hojjete gaafa du'ullee Oromoodhaa dhiisee du'a. Si agalu. Dhugaa. Shenkaan garuu akka gootu beektaati. Gaafa dhukkubsachuu jalqabdu qabeenya lafa Oromoorra jirtu achi ergiti. Qe'ee warraatti. Maal Oromoon hojjetu? Dhugaan siin jedha. Maal warra akkasii fa'iif warra OMN fa'iif lafa faa dhowwattee jedhani amma ta'e egaa waan ati kennitu waan ta'e wal keessaa qabdu anyway garuu isaafiyyuu maa kennite kun amma qeeqaa oolla miti amma miidiyaa kana. Maal inni iyyuu gamoo guddaa ijaarratu waan Oromootu. ETV'n achirra jira isheen kasha labboon miidiyaan adda addaa iyyuu lafa Oromoorra jira hooti. Maal ta'a maallaqa sasaamtu kana keessaa miliyoona 50 tokko kanaaf laatte miidiyaa guddaa Oromoon ittiin boonuu danda'u tokko harka wayyaa jalaan maallaqa saamtu kanas kennitee lafa kanas hektaara 1,000 yoo ta'u kennitee fi xinnaatus guddatus as keessa kan hojjetu ijoollee keenya kan ijoollee afaan Oromoo dubbattu rakka dantaa barbaaddeeyyuu ilaalcha barbaaddeeyyuu qabaattu malee Oromoodha ka. Miidiyaaf illee kennitu qoy dhaggeeffadhu meeti. Dhuguman siin jedhaan ani faarsituu gurbaa kanaa miti garuu gurbaan kun utuu miidiyaa sana achirratti miidiyaa pilaas 20 yookiin immoo pilaas 100 ijaarsistee utuun jaallatiin yoo hundas ta'uu baate parsentii 99 Oromootti qacarti. Kanaaf eenyutu biddeen argate jechaan Oromoo. Dacheen Oromoo warra kan Oromoo baachuu dadhabee warra abbaa qabeenyaa dadhabee miidiyaa keenyaaf galmi lafti kennamuu dadhabee miidiyaan achirra jira OMN's jira ONN's jira mee lafa hektaara meeqa laatteef akka isaan miidiyaa gaarii nu ijaaran. Aadaa afaan siyaasa dhaloota dhufu nuu qaruudhaaf miidiyaan nu barbaachisa. Miidiyaan it is important. Aniyyuu miidiyaan qabaa fanshira kee gadi saaxilee bara. Miidiyaan important, very important. Ankollee miidiyaa dijitaaliiti waanuma appilikeeshinii irraa yaalanidha. Gamoon guddaan ijaaramuu fi qaba warra biyya jirani warra akka OMN fa'aa OMN fa'itu namatti si dabalee taakkalaa uumaa dhugaa Waaqayyo maaliif wayitee maal ala kanatti karaa eenyu si faarsaa turre OMN maa si faarsaa turre jecha keessan har'a sirra deebifna torban dhufu naggeeffannaa akka jecha Waaqaa guddaa gooteef utuu hin taane kan itti lubbuu kennee jira kan itti naafate jira kan itti harkaa cite jira kan itti falaxame jira kan kee garuu vaaliyuu kennineef maaliif vaaliyuu kennine yoo jenne immoo miidiyaatu maagnifaayisi godhe magnifoof insi guddisne olsituulle amma immoo hattuu gantuu saamtuu qoqqoodduu lagaan gargar qoodduu hirtuu
akkas taatee argamte namni kaleessa yuuyyee beektaa naannaan dhaladhetti yuuyyee kaleessa yuuyyee kan turte kan TPLF dhiiga si xuuxxee gaafa si coomsinee miidiyaadhaan maaliin si coomsineen immoo akkas taateetu abbootii qabeenyaa keenya yeroo isaan dhufanii hammaaranii miliyoona sittiin kennan akka warra abashootaa waan ta'eef akka warra nafxanyaa akka warra laamuddin baasana gubboo ciccimaa hin qaban waan ta'eef isaaniin achi gaggatteetu korraaptidii taate. Ee biltiginnaa. Haa ta'u. Waamichan sii godhaa gara Oromootti deebi'i. Gara Oromootti deebi'i warroota gaddisiistellee kufiitii warra fageenyarra jiran bilbilaan warra kaan biiroo keetti waamiitii isaan hadhaabatanii hataa'anii ati jilbeenfadhuutii dhiifama gaafadhu. Yoo ta'uu baate kutaa kutaadhaanan as biyya bilisaa biyya dubbiin bilisaa biyya freedom of speechiin sirriitti fuulii kabajamu biyyatti waan barbaada waa'ee namaa dubbatanii waa'ee waa tokko waa'ee dhimma tokko dubbatan keessa taa'eetan sa'aatii 24 sirratti hojjedhee shiroota itti hafan kutaa 1 2 5 6 7 8 9 10 jedhee itti fufee baasa. Kan kee sirra noolu kanumaan sirraa si geggeessa. Amma ashkarii kee kanatti deebi'a. Ashkarii kee kanatti deebi'a. Gurbaa kana. Intercontinental Hoteliitti miliyoona 8 cidha geggeeffate mucaawan. Miliyoona 8 nso budugaa waaqayyo. Maddi koo soba miti. Miliyoona 8 gurbaan kun Atinaatiyoos Biqilaa. Biyya Jimmaa keessatti barsiisaa ture, barsiisaa Mataraa. Hamma koollee miti jechuun ani yuunivarsiitiin barsiisaa ture miti. Jireenya barsiisummaa beenna miti. Inni tokko iyyuu hin jiru, shamiziyyuu hin gaddarannu miti. Har'a barsiisaan kutaa gadaanaa kun namicha kana jala lixee basaastuu ta'ee kan inni basaasu immoo abbaa qabeenyaa kanaadha. Abbaa qabeenyaa kanaa foollee 40,000 fi abbaa duulaa 150 oltu jala jiru waan mana nageenyaa irratti ijaaraa ture. Innis ofii isaatii abbaa duulaati. Isa kanaa waa'ee dinquu nu laamshessitaa foolleen ijaare immoo nuu diigdaa jedheetu taakkilee uumaa. Lafanni kenneef dhiisaasa. Mana kennameef dhiisaa. Maallaqa kennameef dhiisaa. Saamicha godhame dhiisaa. Kan al tokko qofaarra waa inni fudhate isa dhiisaa. Inni gurbaa kana dhagaa intala bareedduu nana of kolchii atisegaa dinagdee malaaltee namicha kanatti honnoo itti ta'a. Jaarsi kee baay'ee cubbuu mana keetti guuraa jira. Bor ijoollee godhattu waan ta'eefi bor iji sanyii keessaniitu baa waan ta'eefi namittiin kun qe'ee keetti abaarsa fidaa jirti. Qe'ee keetti abaarsa fidaa jirti gurbaan kun. Si bashannansiisuun rakkoo tokko hin qabu. Dhuguma siin jedhatu intercontinental hoteelii mitiiti. Asii guutummaa biyya Arabaati miti bashannanni gaariin kan inni jiru biyya Arabaa dhattaniitu wal fuutanii ilmaan Oromoo amma taatanii jirtanitti anomaa tokko jechuuyyuu miti. Garuu intercontinental hoteelii naan eenyuuti maallaqa eessaa fuutanii maallaqa sana immoo kiisii eenyutti guuttanii kan jedhutu xiqqoo beekaniin. Maaliifan immoo kana si inaafa beektaa irraa miliyoona tokko naa kennuu diddeedhaa? No. Waa tokko gochuu diddeedhaa? No. Maaliifan si inaafare? Maaliifan si inaafa sitti muu? Suuraadhaan deggaree sitti muu maaliif akkan si inaaf? Kaleessa kanatti ture. Biyya sana keessa ilmi namaa akka bineensaatti hidhamee konkolaataatti fayyadamee dhiigni dhala Oromoo dhiigni ilma Oromoo akka itti karaa irratti jijjigee faffalaxamee cinaaksanitti waan ta'e yaadattaa Oromoon ilaalaa jirtu kun.
Sinjalaan kaa. Tola. Cinaaksanitti laa reeffi kun walirra naqamee. Walirra naqamee. Eenyutu walirra naqe? Isaan kanatu walirra naqe. Isaan kanatu walirra naqe. Yeroo sanatti dhiigni ilmaan obboloota kootii akkas ta'e. Obboleettiin koo akkasittiin karaa irratti wareegamte. Obboleessi koo akkasitti luka citee mana hidhaa keessatti dararamaa ture. Kanaafan si inaafe. Kanaafan si inaafe jechaadha. Inaaffaa koo sii galee amma. Kanaafan si inaafe. Doolara qarshii miliyoona meeqa sassaabdee tun kana argu maaliif fuudhaaf heerumaa fakkeessaadhaaf akka fardafaa qabattee maalfaa qabatte sanatti farduma Oromoo kana walumatti tuwannoo jette miliyoona tokkoon yookiin 100,000 fuudhuu hin dandeessaa. Miliyoona 7 miliyoona meeqaanii har'ayyuu qeerroo oowwaalanii eegalee haatiyyeessaa bu'aa jirti ijoollee sadiifaa kan qabdu waan wal faana rasaasa wayyaaneetiin daguugamtee fi daguugdee fi har'ayyuu buna waan ittiin bitattu hin qabdu ati interkontinentaal hooteliitti miliyoona 8 cidha gaa'elaa kee geggeeffatte. Kanaafan si inaafe. Waanaa gochuu didde jedheen miti. Ati akka barbaadde bashannantaa bayeessaa isa qofa miti hojii ati hojjette amma waa'ee fuudha keeyyuu sitti hin fakkaatin amma isatu na dhiphisaa jira sitti fakkaataa shira ati gochaa jirtudha. Taakkalee uumaa jalatti hojii ati hojjettaa jirtuun tokko koomentii gochuu barbaadeen har'a ajandaan keessi ture xiyyeeffannaan si ture keessumattuu qeerroo jettee namana. Wayi qeerroo attamitti qeerroon kun hiika dhabee istiidiyoon koo xiqqoo dhiphoodhaa as jedheen achi jedha narra ilaalaa. Namana baalii fi akkas goota. Qeerrootte qeerroo Finfinnee volunteer jette volunteer. Hiika volunteerii beektaa naman tola ooltummaadhaaf. Tola ooltummaa jechuun utuu waan fudhatiin saba gargaaruu jechuudha. Warri ati itti immoo achirratti dhiyeessite immoo qeefoolleetti xiqqoo ishee ijaarsa Bodinquu Dayyaasuun ijaare sana diiguudhaaf taakkeleen naa diigi waan siin jettee fi iddoo kanatti anaanoo na dhibdu dhuguma. Namoota akkanaa namoota boorcota akkasii kanaa namoota akkasii kanaa achirratti fiddeetu achi iddoo mazaagajaa sanatti jechaadha. Achitti fiddeetu koordineeshinii mataa keetiin maallaqa gaajira miti waan xixiqqootti laattee namoota boorcii kanaa qeerroo jetteetu achitti dhiyeessite. Voluntarii goonaa jettaniitu waa'ee COVID-19 egaa hin fakkeessitu miti waan suuraa kun nu dadhabsiiseera Finfinnee kanarraa. Suuraa nutti argisiistu Finfinnee irraa waa'een qabsoo kaleessa dhiigni jijjigaa ture ijoolleen lubbuun 8,000 isiniif homaayyuu miti namoonni irra baadiyyaadhaa wareegamaa jiran daguugamaa jiran isiniif homaa tokko jechuuyyuu miti ati voolantariidha hijeessi kun namni interkontinentaalitti hooteliitti miliyoona 8 sirna gaa'elaa gaggeeffatuu fi ijaarsa taakkelee uumaa jalatti ijaarsa Shimallis Abdiisaa jalatti hojiin hojjetaa jirtu kun ati isarra caalaa immoo gaa adabaati akkaataa itti adabamtee baate nan beeka abbaa duulaa turte atis xiqqoo odeeffannoo waa'ee kee qoradheera achi booda yakka ati gooteen gaafa galma miliyoonii yaadatta waltajjii geggeessaa turte ati irreecha dura achirratti sirna guddaa maallaqa almost akka galmi sun akka wannoon foollee sun qophaa'uu fi obbo Taakkalee Uumaa 300,000 laatee jechuun koo miliyoona 100 sana keessaa jechuu kooti. Inni abbaan qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaas qophicha qopheessuudhaa fi miliyoona walakkaa ol laate. Kun ifa miti beekamaadhaatis beekta. Sana garamitti akkaatti gara dabarsite isa ganaa dubbanna.
isa qofa miti koollee kana qindeessuudhaa jettanii gaafa sanaa Shimallisii fi Taakkaleen kee maal siin jedhani namicha kana obbo Dinquu kana namni waa duukaa jechaa jira waan ta'eef hin kaasiinii akka seeraatti immoo foollee eenyu bobbaasa abbaa duulaatu bobbaasa. This is a principle in Oromo in Gadaa system. Principle kun abbaa duulaa immoo abbaa gadaatu eebbisee bobbaasa. Gaafa ati yakka shira ajaa sana hojjettu gaafa sanaa Taakkalee fa'aarraa waa fudhattee gaafa ati Oromoon sitti gaddee abbaan gadaa sitti gaddanii achi booda xalaadhaan si geggeessani sirraa kaasanii yaadatanii kanarraa kan ka'e ati mutuluu jettee dhumattee biltiginnaatti galtee faallaa obbo Dinquu Dayyaasaatee faallaa Oromoo taatee maal taateetu maallaqa saamuu lafa saamuu maalitti jalqabdee isayyuu immoo akka waan qeerroo Finfinnee bakka buutu qeerroo Finfinnee tiishartiin miliyeenaa tolu biliyeenaa tolu maallaqi jirti waan ta'e piriinti gochuudha mana piriintii mana guraageetti isayyuu maal Oromoo maalitu mana piriintii tiishartii qabaa mitiiti. Maali namanati? Maali obbo Atinaatiyoos maali hiikni Atinaatiyoos kun? Maal taati? Maqaa amantii fakkeessuu keeti isa waa'ee amantiitti dhufnaa. Ati ortodoksii qulqulluu sitti hin fakkaatin ortodoksiin kan shalabbee akka keetiin qabu. Nan beeka akkaataa atitti mana lubummaa Oromiyaatti borcuudhaaf seente sanas waan hin qabadhee jiruu fi isaanis akka borcama keetiin hin borcamne kunoo asirraananii akeekkachiisa guddaa kenna. Nan beeka akkaataa atitti luboota mana amantii qabattee akkaataa atitti miliyoona sana fixuudhaan karaa mana amantiin fakkeeffadha jettee birrii waa baay'ee bareecha. Yaa. Luboonni tarii hin beekan shiraati gootu hin beekan zeedoon maaliif amma waan ati gootu qeessonni namoonni dargaggoonni kun hin beekani. Waan ati gochaa jirtu kana hin beekan isa kan biraaniisiiti weellisaan keenya si dudduuba dhaabatu kunillee shira kee hin beeku gaaromsaan koo kun. Eegaleen illee hin beeku. Innis duukaadhuma wanna jechuun malee waan ammatti akkaataa ati itti fe'attee maal goote kuni hin beeku. Hin beekani waan ati hojjettu ana beekaa taajjabbiitu beekaa Taakkalee Uumaatu beekaa Shimallis amma tokko beekaa Abiy Ahmed iyyuu waan beeku natti hin fakkaatu hojii isin hojjettan. Maaliif Abiy Ahmedii fi riippoortiin dhaqu riippoortii qeerroo Finfinnee voluntarii godhanii maaloo godhanii inni immoo achi ba'ee yezaaree qeerroochi voluntarii areegoon koovidii nama seegginaallee jedha Abiy malee waan isin hojjettan Taakkalee Uumaa wajjin waan tokko iyyuu hin beeku. Kaataa isin itti gandaan namoota isin gidduu qooddanii ariitanii silaa waan Wallaggaa waan Gujii Booranaa kun silaa shaniidha shanuuti. Waan ati gootu lakkoofsan qabu. Hojjetu. Tokko lama sadii afur shan jaaree nootti nan qaba dubbadhu yeroon gaalaadha waan ati hojjette. Maaliif akkas gootu? Maaliif dagattu? Maaliif qabsoo Oromoo dagattu? Maaliif kaleessa waan keessa dabarsine dagattu obbo Atinaatiyoos? Obboleettiin koo kun akkuma haadha manaa kee kanaa bareedduu turteemi qabsootu galaafate malee. Akka har'aa kana akka ati akkas taatuuf akka namni muraasni inni kaan beela'ee inni kaan dheebotee namni muraasni namni akka kee kun namni akkas mootummaatti siqu kun miliyeenarii ta'ee kanaaf kufan miti ijoolleen keenya qeerroon keenya kan isaan kufaniif kanaaf miti bilisummaa barbaadan walabummaa barbaadan namoonni lafa isaanii irratti kan sa'anii Ormuun nyaataa kan isaanii irratti nyaachuu barbaadan kanaaf immoo namoota isaan keessaa nama walitti isaan qabuu hin barbaadu. Namoota walitti isaan qabuu danda'u keessaa immoo tokko namicha kana waa of harkaa kan qabu jechuun xinnuma ishee waa tokko business mentality qabaatee waa ijaaree ijoollee waa bobbaasee waa xinnoo nyaachisuu kan danda'u biddeen nyaachisuu kan danda'u tokko namicha kanatti gaa'ate akka keetti kirrii xaxxee barreen darbu seetee olii gadi maal goote kiyyoo keessa gashisiistee foolleen ijaaree fuutee maallaqaa tokkoon bittee dinquunis hin goomsa jettee Taakkalee jala gashitee Taakkaleen immoo foolli mataa isaatii ijaarratee
achi jalaa miindaan achi ba'aa ijoolleedhaa kaffalamaa ijoolleen qabsoo kanatti wareegamte siriyyuu isheen wareegamarraa hafte siriyyuu mana hidhaa jirti egaa isa hundumtu keenya iyyuu beekna. Maaliif akkas goote namichu? Waan abbaa gadaa keessatti daawwattoota koo dubbii gamaa gamanaa walitti isinii fuudhaa. Waan abbaa gadaa keessatti waan gaarii dinquu dayyaas jalqabe tokkotu jira. Fakkeenyummaa bayeessa tokko kan inni jalqabetu jira. Inni abbaa duulaati baroota darban keessaa beektu. Muudama kana Oromoo dhumatu walitti dhufee bootii gadaa dhumatu laatee fi abbaa duulaa godhee muuddate. Abbaa duulaa gaafa jennu sirna bulchiinsa Oromoo keessatti hin beektu. Wanti baay'een maaliinidha? Umuriidhaanidha. Fakkeenyaaf argama ta'een beeku yoo hin laatu taatanii tarii isinii argama ta'een beeku sin jalaan siqaa iskiriinii koorraa. Akka gosoota Oromoo keessumattuu akkaataa sirna gadaa keessatti umuriidhaan gaafa qoodamu sadarkaa adda addaatu jira. Sadarkaawwan kana yoo tokko isinitti hime zeeroodhaa kaasee hamma 8tti jechuun umurii daa'imummaadhaa kaasee duwwaarraa kaasee hamma 8tti itti makoo jedhama. Mitiiree warri gadaa caalaatti nuti folkloorii keessatti barsiisaan tureen waa'ee sirna gadaa. Introduction to Oromo folklore kan jiru jira koorsii yuunivarsiitii irratti kennamu hin beektu baay'een keessan. Isa keessatti waa'ee gadaa siistemii, waa'ee rituwaalsii kana, waa'ee kabajaa, mallattoolee sirna gadaa kana, waan caacuu, bokkuu, maalii kana hundi kun maal bakka bu'u kan jiru tokkoo fi waa hedduutu ilaalamu achi keessatti waan baay'ee barsiisaa turreerra. Jimmi immoo keessumattuu waa'ee sirna gadaa kana baay'ee diiteelii keessa galee barsiisaa turreerra. Isa keessaa duwwaa tokko 0dhaa hamma 8tti kan jiran itti makoo jedhamu gadaa keessatti. Itti dabalatee dabballee kan jedhan immoo ijoollee waggaa 8 amma waggaa 16. Tokkoon isaanii vaaliyuu qabu achi keessatti hojii isaan hojjetan gadaan diskiripshinii laateeraaf gahee hojii. Maaliifan kana dhaqee waa'ee obbo Dinquu Dayyaas waa'ee sirna inni abbaa duulaatii isan sirriitti agarsiisuudhaafan kana dhaqe. Egaa sadaffaa irratti immoo foolleedha. Foolleen immoo waggaa 16 hamma waggaa 24tti immoo foolleedha sirna gadaa keessatti. Egaa namitti Atinaatiyoos Biqilaa jedhamtu kun kan ishee walitti ijaartuun disapprove si gochuufan. Karaa gadaatiinis yoo deemte karaa siyaasaatiinis yoo deemte fudhatama kan hin qabne waan Finfinneetti qeerroo Finfinnee jedhame kuni fudhatama kan hin qabne ta'uusaa sitti agarsiisuufanii na hubataa jirtu. Nannufiinaan dheerateeftanii barumsadha wal qaroo qabna. Arfaffaa irratti qondaala jedhama 24 hamma 32 qondaala. Qondaala jedhama kunis gahee hojii isaa qaba. Tokkoon maaltu maal keessatti hojjetama kan jedhu na jalaa dheerata ittan fufaa. Amma kun akka introductionitti yeroo biraan itti isinii fufaa. Inni kan biraan immoo egaa Raabaadooriin immoo 32 hamma 40tti. Jawar Mohammed maal jetteetti waa yaalteetti Jawar Mohammed haa ta'u eenyu moggaasu gaaddisa Raabaadorii gaaraadha. Gaaddisa Raabaadorii jechuun 32 hamma 40tti maaliif umuriin jawwee keenya waggaa 15 duras waggaa 17 duras 32 waan ta'eef akka sana keessatti gaaddisa Raabaadorii keessatti Raabaadoriin 32 hamma 40tti kan jiran immoo akka gadaatti Raabaadorii. Akkuma argaa jirtan kana egaa. Inni kan biraan immoo 40 hamma 48tti gadaadha. Gadaa bulufate. Akkas. Achi booda 48 hamma 56 waggaa 8 na laalaa. Achitti immoo yuuba tokkoffaa yuuba yeroo kana keessatti xinnoo yeroo qaacimmachuuti. Yeroo probably akka taakkelee uumaaf akkana ture ta'aa gaamuriinsa garuu yeroo sana keessatti hinatanii na hinatuun saamutuun ta'in gaheen hojii akka sirna gadaatti gaheen hojii ni jira. Isarraa ka'ee yuuba lammaffaan immoo 56 hamma 64tti umuriin jiru immoo
yuuba lammaffaa jedhama akka sirna gadaatti akka bulchiinsa kalaqa Oromoo durii kan ammayyaattis kas ture. Kan biraan yoo iskiriinii korraa isinii mul'ata ta'e hin beeku 64 hamma 72 kan jiru immoo yuuba sadaffaa jedhama akka gadaatti. Warroonni kun gurguddoo ulfaatota kabajjoota keenya. Isarraa kan ka'e immoo gaafa 72 hamma 80 immoo maal jedhaa gadamoojii jedhama. Yeroo gadamoojii keessa hojii ati hojjettu hojii kabajaa hojii muuxannoo kee durii namatti himuu maanguddummaa kana waan akkasii kana hojjettaa. Isarra kaasee 80 olitti immoo jaarsa jedhama. Jaarsi kabaja qaba. Oromoo keessatti jaarsa gaafa jettanii 80 olidha. Jaarsa namni jalan deebisu jaarsa dura. Maaliif waggaa tokko hamma waggaa 80tti muuxannoo kuufateen jaarsi kun saayintistii dubbiiti. Dubbii furuu danda'a. Muuxannoo qaba. Bara baay'ee keessa darbe. Rakkoo baay'ee keessa darbe. Kanaaf jaarsa jedhama yookaan jaarsa mululuu jedhamas akka sirna gadaatti. Argitanii? Kun egaa sirna gadaa keenyaatu akkaataa akkasitti nu ijaare. Sirni gadaa keenya akkasitti waan nu ijaaree fi baay'ee jarana waan civilized ta'e qabna akka Oromootti. Yeroo tokko amantii an keessa jiru dabalatee waan sirna gadaa waan aadaa kana ni balaaleffatu. Kun akkatti balaaleffannu kan godhe ilaa sittanii maanamma amantiin koo beentira miti amma. Warra Habashootaatu waan kan keenya kana akka nuti gargaaramnu hin barbaadan waan ta'eef እግዚአብሔር አይወድም ይሄ የጣዖት አምልኮት ነው ምጥቀዮ ነው jettee nu xaqaxaqxe malee akkaataan itti qaroominni keenya hangafaa quxisummaan keenya waan gadaa keenya keessa jiru kabajaan jiru really amazing. Baanuma ajaa'ibaati ituu itti wal bulchina ta'e. Achi keessa hanni somni wal saamuun wal irratti ka'uun wal balaaleffachuun kun hin jiru ture utuu akka sanaatti bulla ta'e. Sabbaa gadaa ta'e foolleedhaaf foollee yeroo foollee nuti hojii isaa hojjeti. Kiti hundumtuu kanaaf namni kun waaqni isaa jiraachisu waan qaburraa foollee amma 40,000tti walitti ijaaru nama 40 walitti ijaaruun iyyuu hin cima. Dhugaa nama ijaaruun akkamitti akka cimu nan beekan yeroo 2016 asii kaanee naannootti waa ijaarra jennee waa sirna nama nyaataa jara budaa kana naannoodhaan akka isheen laamshessituu fi yaalii goonee turre nama ijaaru. Teknooloojiidhaan feesbuukiruma kanaan waan dandeenyu jira miti ijaarreetu akkamittiin naannoo isaanii irratti atilis tarkaanfii fudhachuudhaan akka ijoolleen obbilisoomsitu gochuu irratti nama ijaaruun maal fa'aa barbaada beektaa? Beekumsa qofan barbaadu. Yeroo sanaanii yeroon ijaarsa sanaa dhuguma yaaleeraa ijoolleenis beektu teknooloojiin ijaaruu hin dandeenya xinnoo baranneerraa waa tokko fiffiduu hin dandeenya dinagdee barbaada. Dinagdee fa'aa barbaada. Maallaqa barbaada. Ijaartee ijoollee gar tokkotti sochoosuudhaaf tiraanispoortii illee hin argituuf taanaan waan ati ijaarte sun si harkatti bishaan taati. Waan baay'ee yaalaa turree fi waanuma ammaa kanatti iyyuu biyyatti iyyuu waan baay'ee yaalaa turreera. Ijoollee wajjin waan baay'ee ijaaruun dinagdee barbaada. Namni kun immoo qabsaa'aan kaleessaa kuni har'a immoo abbaa qabeenyaa Oromoon qabdu ta'ee abbaa duulaa namni sii jedhame kuni hamma ta'e foollee 40,000 walitti sii qabuun waan salphaa sitti hin fakkaatu. Dhugaa waan salphaa miti. Nama akkasitti walitti naa qabu eessa abbaa keenyaatti arganna akka Oromootti. Waan inni walitti qabee baru mootummaan itti fayyadamuu danda'a. Mootummaa ijaarrachuuf miti. Namni kun mul'ata isaaniitti hin fakkaatu. Pirezidaantii Oromiyaa ta'uu yookiin xaqilaa ministeerii Itoophiyaa ta'uu waan fiigaa jiru natti hin fakkaatu. Aangoo keessan hin barbaadu. Inni sabuma ijaaree dinagdee isaa biyya abbaa isaa keessatti lafa abbaa isaa irratti ijoolleen akka namni akka beela'u hin barbaadu jedhamti yeroo maal hawwitaa godhan namni
of danda'ee jiraatee jira. Abjuu isaa sana akka inni galma ga'uuf akka inni galma hin geenyeef har'a fullisni akkasii kuni as baatee gaafa nan bade. Namni akka kanaa kun as baatee Taakkalaa Uumaa jala galtee foollee jalaa bibittimsitee maal gootee isa jala gashitee maal gochuun sirrii natti hin fakkaatu. Qeerroo hubadhaa gurbaa kana Atinaatiyoos gurbaa jedhamu kana hubadhaa to'adhaa amma already mucaan hidhannoo qabaa hidhateera tokko tokkoon waa'ee isaa wanti na bira jiru jira namni isa hidhachiise illee ajandaa koorra jira. Eegamaa jira actually manni isaa keessa baay'ee securityidha. Sababiin isaa miliyeenerii. Mucaan barsiisaa hiyyeetti akka koo bakka kee kaleessaa kanatu har'a Taakkalee Uumaa jala galtee lafa shabashabdee maal gootee miliyoona 8 cidha geggeeffattee sooressadha. Warra sooressa kana dhaqiitii sababiin isaa abbaa dinquu obbo Dinquu jala turte gurbattiin kun abbaa duulaa taate. Achi jalaa utuu basaastuu innoo nama ijaaraa jira nama sodaachisa jechuudhaan dhattee Taakkalaa fa'eef isiniifuu sodaachisaadha jetteetti galtee achi booda namicha kana qabeenya isaa iddoo adda addaatti wannoo godhaniitu warra hamattuu akkasii kana ol kakaasanii amma bakka lafa Finfinnee mazaagajaa balbala dhaabatee ijaareefiitu qeerroo Finfinnee wannoo godhaniitu akkas gochaa jiru. Wayi miidiyaa oodiyan. Dhugaaruma gurbaa tokkotu xawalwaallee uumeetu beekan gulummaa bira uumee mammaaksa ta'uusaan. Anaa jiru yoo isin hattanii saamtanii jiraattan hin ta'u. Hamman jirutti waaqatu moona jiraachisaan immoo waa tokko iyyuu hin ta'u. Koronaa vaayirasiin kunillee wanti kun itti buutoonaan attamitti nama akkas haqa sabaatiif haqa namaa qotee baasu attamitti itti buuti dhukkubni abbaa ishee balleessu. Maal na gooti? Golfaan maal abbaa ishee na gooti? Golfaanii addunyaa raasu kun natti iyyuu hin buutu. Mataan iyyuu nan dhukkubu. Ani isinummaa taa'eetan shira gola keessan keessaa iskiriinii koorratti to'a gadi godheetan dhaloota barsiisa jenereeshiniin liiderootan egereen hora'an ani beekan gulummaa ilaa sooftiweerii nama keessaa yaa'een nuti dhugaa anatu isin gargaara ilaame nama sittan deebi'a. Luboonni keenya kun keenyas ta'ani kan jiraa ila na hubadhaa warri daawwattan kun amantii ortodoksii tuquuqoo miti. Luboota keenya kana tuquuqoo miti. Anaaf abbaan koo obbo Gulummaa Ranaayyuu warra ortodoksiidha. Anatu beenteera malee. Kanaaf amantii keessan hin tuqu. Maaliif amantiin keessanii kana hin godhu amantiin keessan hattuu akkasii hin qabu. Hatis hin jiru. Garuu namni birrii qabdu jara kanaafis gootee guyyaa cidhaa. Cidha eenyu irratti luboonni hammi kun yaa'ani. Maali jarana? Fardi nafu, hotelli nafu, maali nafu, eessarratti. Maaliif waan akkasii goota? Gurbaan ana waamichan sii godhaa. Dafiiti. Biyyaa bahi isiin hin jedhan. Maaliif hojiin kee gaaf tokko kimbilsi godha waan ta'eef biyyaa bahi namaan Oromiyaa gadhiisi bahi nama inkaareejiin godhu. Achuma ture garuu dafii qalbii jijjiirradhu. Hojii hamaa kanarraa deebii shiraa jirturraa dafii deebii qeerrootti araarame qeerroo naannoo Finfinnee jiran burjaajessaa jirta. Sobdeetu burjaajessaa jirta. Ijoollee dhugaa mana hidhaatti guursisaa jirta. Kaleessas eengaddas wayyaanee keessattis hojii ati goote Jimma keessattis hojii ati goote piroomoshiniidhaan Finfinneetti akkaataa ati galte nan beeka. Isas tokko lamaan ganaan irraa dubbadha. Of eeggadhu hin burjaajessiin. Wanti qeerroo Finfinnee jedhamu wanti ati ijaarte tokkoyyuu hin jiru. Foollee jettee wanti ijaarte tokkoyyuu hin jiruuti dafiitii irraa deebii. Waamicha kabajaati gaafa miidiyaadha. Egaan dubbii koo gara gudunfaattanii isinii geessaa jira. Obbo Taakkee waamicha sii godheera egaa akkuma naa hubadhu adaraa kee namichi ati ijaarte namichi Atinaatiyoos Biqilaa Baatuu jedhamu kuni nama baay'ee badaadha. Isa qofa miti namoota ati of jalatti ijaartee ijoollee Wallaggaa kana adamsitee rukuchiistuu fi hiisistuu kuni namoota sana tokko nan ijoollee sana
irratti fideetan akkuma kana agarsiisa iskiriinii koo irratti. Uumaa wanta dhoksuun qabu warrootatti kondeemineemii laatteef ijoollee 460 wayis isaaniinis liistii tokko tokkoonanii iskiriinii kana irratti gadi jigseetanii kondeemineemiin iddoo akkamii akka kenname lafti iddoo akkamii akka kenname liqiin sanada utuu hin qabatiin fa'aa fooltiin tokko fa'aati goote jira inni fa'aa dafameetu waan tokko ta'eeraa isa tokko tokkoonanii gadi baasa. Yoo akka carraa ta'ee haadha manaa akka Eertiraawii sana dubbisuudhaaf Boostoniin dhufte immoo walii wajjiniin Starbucksii keenya teenya buna keenya qabannee wajjiniin cita kee hunda sitti agarsiisaa. Kompiitara koorraa sitti agarsiisaa. Wajjiniin haasofna botaakilee uuma. Maaliif biyya kanatti waa tokko gochuu hin dandeessu. Utuun biyya sana dhufe duuriyootuma akkasii ijaarte kanaan kimpil nagoota. Asitti garuu si wajjin si bira taa'ee si wajjin haasofuu nan danda'a. Konstituushinii biyya kanaati haa tolu biyya mootummaa qabu waan hin jiru. Yeroo dhuftu isa suuqattee diisiitti ijoollee durbaa hoteelatti waamtee ni goote tikkeetti bittee fi biyya gashitee maal goote baala goomtutu hin taane yeroo as Booston dhuftu yoo mucaa kee dubbisuu dhuftee na wajjiniin haasa'i. Waan baay'een sitti hima. Iccita waan biyya sanaa tokko tokkoon sitti hima. Waan ati gootes hunda isaa sittan himaa waan sitti adeemaa jirus sittan himaa sin oolchadhaa. Ilma Oromooti kati badduun barbaadu garaajatti sagaagalummaatti qonqootti hannatti korraapshiniitti gortee akkaatti biyyoolittuun barbaadu akkaatti naa jiraattu qabeenyis biyya alaatti ergame biyya faranjiitti akka ergamu barbaadu achumatti piroojeektii kan biraatti jijjiirtee Oromoo kurnan tokko 100 yoo qacartee naa hojjechiiste hojii sana yoo dhiistee baate jechuudha. Maaliif kantiibummaa sanarraa Ashaaggireen kositti naanna'aa jira waan ta'eef si kaasuudhaa fi atis kanumaaf natti fakkaata saammattee biizinesii wayii kan jalqabdanis qabdu naannoo Finfinneetti maqaa nama kan biraatiin isa jajjabeeffattanii ijaarsa kana wannoo gootanii mana kireessuu akka sanyii biyya kanaa kana wannoo gochuu sanatti yoo deebite biizinesii guddaa yoo hojjette saba koo naa gargaarta. Kanaaf akka ati yeroo malee baddu seenaan kee faala'uu hin barbaadu. Warroota ofirraa dhiibdu abbootii qabeenyaa warra akka Budinquu Dayyaas dabalatee namoota biroo hin faccisiin namni lafa keenyadha waan ta'eef lafa Oromooti waan ta'eef lafa ilmaan Oromoo irratti qalamaa turan ilmaan Gujii ilmaan Wallaggaa ilmaan Cinaaksan ijoolleen Shaashamannee ijoolleen Arsii Baalee Harargee ijoolleen Oromoo guutummaan irratti wareegamaa turanidha waan ta'eef lafti Finfinnee lafti Tuulamaa lafti Maccaa lafa sanarraa Oromoo hin dhiibbatiin. Oromoodhaa kenni qabsaa'ota kanas gargaari. Namoota guulalleetti walitti hunkuramtee bosona turtee oofisiis dhabdee manas dhabdee godoos dhabdu kana ijoollee sanallee ijoollee shaneettanii gadi mana hidhaatti guuraa jirtan kana isaaniif illee waan tokko wannoo godhu. Ijoolleen kun dukkana keessa turanii mana hidhaa keessa turanii jireenya hin qabanii baratanii sartifikeetan qabanii mana hidhaa turanii bosona turanii waa tokko hatanii hin qabanii of harkaa. Jireenya isaanii warra qabsoo keessatti daguugame kana kondeemineemiis kenniif maa hundattuu diinnoo saamaa jira. Lafas isaan irratti ijaarratanii isaanii kennu. Maallaqallee isaanii qoodi malee dhattee mana nadheenitti mana bilginnaa kanatti maallaqa hin qabeettee hojii xuraa'ummaa hin godhin. Sanarra darbee immoo wanti mootummaa Waaqayyoo jedhamu jira obbo Taakkile. Jireenya addunyaa kana booda immoo jireenyi bara baraa jira. Dhugaa. Yoollee paastorii isa warra kan keenyaa gaafachuu dhiifte qeessota kana gaafadhu mangista samaayatii mibbal nagaraallee ku isumaaf illee waan lafarraa badhaadhummaa horattee nama dhabdee yakka hojjettee sagaagaltee bara taanutti eessa jiraatta. Maatti goota waan akkasii hin godhii waan akkasii. Ani beekan waan tokko huuba namarra hin boosu hattuudhaan jedhaa saamtuudhaan jedha eenyu keen sodaadhu namicha keessa si hoogganu abii keeyyuun sodaadhu tokko waa isa ganaan gadi dhufeetanii jedha hafuurumaan baafadhaan namatti maaliifan akkas godha beektaa individuaalii sinirratti fookas gochuu kootuu hin taane isiniin qabeetan ijoollee barsiisuu barbaada nama barsiisuun barbaada muuxannoo kana gabbisuun barbaada namni akka nama hubatu nama baruu barbaada argitanii. Kanaafani malee ammaati namaa ol taatee miti yookiin namaa ol barattee miti yookiin wannoo jettee miti. Amma dandeettii kee beenna, amma hanna kee beenna, amma maaloo kee beenna. Obbo Taakkala gara Oromootti deebi'i. Obbo Atinaatiyoos Biqilaa Baatu yoo ati ittiin deebitu ta'e
yoo ati hin deebisu ta'etti fufta ta'e irraan qabxii tokko siidhaa qabxiiwwan 10 meeqa hojjette shira yeroo sagantaa Oromoo Sumaalee jedhamee qophaa'e sana maallaqa sana nan dhufayitti yoo ati hin deebitu taate yoo ati Obbootinaateewos yoo ati hin deebitu taate yoo dhugaatti ati hin deebitu taate Oromootti hin deebitu qalbii jijjiirrattee ulee kee abbootii qabeenyaarraa maaloo kanarratti dhawurraa hin deebistu ati taate waa'ee Oromoo Sumaalee jedhamee qophaa'ee maallaqoota sanaa eessatti akka ati turte maal akka ati goote ittan dhufa. Siigalee maqaa qeerroo uffattee golaatiin seeniin hin jiru isa ittiin dhufaa qophii ayyaana irreechaa fi baajata foolleedhaa fi ramadamee 100 ittan dhufa. Hin deebitu taanaan ittan dhufa. Ayyaana irreechaa kabajuudhaaf galma miliyeenamiitti qophaa'e keessatti saamicha ati gooteef shiraate hojjetu ittan dhufa. Diiteeliin itti dhufa. Siigalee isa kana qofa miti. Mootummaa yookiin bulchaan magaalaa Boolee obbo Xilahuun Fiqaaduu akkuma Andu'aalem Bafiqaaduu beektaniti waa'ee Xilahuun Fiqaaduu fi Andu'aalem Bafiqaaduu sanaa isheen Addisuu Araggaa fa'aa wajjinis wal qabatti Taakkelee Uumaa fa'aa wajjinis wal qabatti appaartaamaa sana keessatti wanta argatte meeshaa waraanaa shugguxii ati qabdu yoo barbaade siriyaalii nambarii ishee wajjiniini namoota wasii bira jirantu si wajjin oolantu waan ta'eef hidhata gurgurtaa lafaa magaalaarraa eegalee hanga koree qotee bulaa kan sochoosaa jirtu akkaataatti sochoosaa ijaaraa jirtu kanaa fi gaafa qeerroo biraa iddoo biraatti iddoo dhabu immoo mana amantaatti sa'aati deebite mana amantaa borcuudhaaf isheetti deebite mana lubummaa ortodoksiirraa dafii harka kee deebise. Nan beeka nama amantii yeroo tokko balleessituun tokko maal gooti beektaa amantii fakkaachuudhaaf kun mana ortodoksii qofas miti. Mana pheenxee keessas mana sheekii keessas eessayyuu jirti. Qulqulluu gochuudhaaf meegaa qalbii jijjiirrachuudhaaf qeessotatti, sheekotatti, paasterootatti sixxeetu qulqulluu taate maadha manaasaa fudhatee abbaatee fa'aa bira jira. Tasaallamaa ammallee egaa koronaa vaayirasiin iyyuu karaatti tasaallamnu nu dhowweera malee amma bakka olunkuree gadunkuree iddoo garaasaa gaafa ga'u mana amantiitti deebi'eera garraamiin kun obbo Atinaatiyus. Hin ta'u. Mana amantii sanas hin borcitu. Waan ati luba balaayifa irratti Haayile Mikaayiliifa irratti hojii ati shira achiin galtee xaxaartus beekaa isheen sun ajandaa biraadha. Ittan dhufa yoo ati deebi'uu diddan itti dhufa isaan kana. Isaan kanaaf kana kan fakkaatanii yoo ati qalbii jijjiirrattee shira keerraa daftee dhaabatte nan dhaaba. Diina koo miti waan taateef. Eessattuu dhaladhu amantii kamuu hordofi. Maalis ta'ii dhiiguma kooti miti aftarola ilma obbo Biqilaati miti ilma obbo Biqilaa waan taateef yeroo ilma obbo Biqilaa waan taateef waan tokko anaan na fayyadda dhugaa na fayyadda kanaaf si amma danda'ametti si gorfadheen si deebisuu yaalaa yoo ati diddemmoo si qofa miti caasaawwan jiran hunduma caasaawwan jiran hunduma caasaa si jala jiran hunduma akkaataa isin itti hojjettan neetwoorkiin sun maal akka inni fakkaatu hunduma tokkoosaa utuu hin hambisiinanii asii gadi hurgufa. Oromoo koof jedheen kana godha. Qeerroo naannoo Finfinneetti miidhamaa harka keetti du'aa jirtuuf jedheen kana godha. Abbootii qabeenyaa irratti shiraatii warra siyaasaa jala galtee gochaa jirtu ilaaleen kana godhaati. Kanaaf dafiiti deebi'i siin jedha. Dafii deebi'i. Waan sitti aggaamamaa jirus beeka. Utuu sun si bira hin ga'iin dafiiti deebi'i. An namni akka deebi'u hin barbaada. Deebi'i maan jedhu amma nama amantiis fakkaatteetta. Yoo qalbii jijjiirratti natti tola. Wangeelatti deebitee yoo saabbultee takka waan gadaas hin fakkaata, waan wannoos hin fakkaata, een fakkaata. Godhi waan hundumaa godhi garuu deebi'i.
deebi intala bareedduu kanas hin balleessi. Of jalaan balleessin ergaa shira hamma kana ga'uun intala kana koorsitee intala kanarraas lubbuu kee hin balleessin. Maaliif hojjette hundumtuu diina sitti horeeraa. Diinni sitti horame sun immoo waan baay'ee naqamaayiraa beekamu. Kanaaf yoo deebite garuu bayeessaa ani garuu miidiyaadhaan har'aa akka kanattiin akka ati hin banneefanii si deebisee yeroo hundumaa immoo yaadadhu. Barattee beekta miti? Ijoollee keenya yuunivarsiitii irraa wareegaman yaadattaa ijoollee kana? Ijoollee kana yaadatta argita? Yeroo hundumaa yeroo waa hojjettu dhiiga qeerroo yaadadhu. Ijoollee keenya wareegamte yaadadhu. Biyyoo abbaa ishee nyaatu boorci gotottee deemtu kana mana mijeeffattee shuguxii ofitti hidhattee maaloo godhattee deemtu kanaan kan si ga'ee ijoollee wareegamte kana, ijoollee jijjigde kana, ijoollee miillaa citte kana argitee ijoollee kanatu asiin si ga'eeti. Adaraa kee shira akkasii kana dhaabaa Oromoo wal gargaara. Walittiin danqaa walittiin ta'iinaa dhiiga kana yaadadhaa. Dhiiga Oromoo kaleessa akkas jigaa ture kana yaadadhuun siin jedhaa. Isa kaani hojjette hojii ishee yeroo kanaas nan beekaa. Ishee kaan dhugaadha baay'eetu jira ittiin fufa yeroo biraan itti fufa. Ittiin fufa kanan siin jedhu yoo ati deebi'uu diddan itti fufa. Yoo ati deebi'uu diddee ittiin fufa siin taarget gochuu koo miti gaa siin qabeen waa hunda tuttuqe miti amma lafti ani hin gahin jira. Kanaafi wantooti dhimma barsiisummaa nuu taatan baay'een jirtu. Egaan daawwattoota keenya maaliifan irra turaree kun ijoodhumaa gara fuulduraattis miidiyaa koo kanaan wantoota biyya keessa jiru maal akka biyya keessa jiru Oromiyaan maalitti akka jirtu Oromoon maalitti akka jiru shirri naannoo Finfinnee tuulamee jiru maal akka jiru korraapshiniin maal akka fakkaatu hanni biyya sana keessaa walirratti ka'uun biyya sana keessaa maal akka inni fakkaatu gola tokko tokkootu hin hambisiinanii isinii dhiyeessa. Miidiyaan kun kanuma keessan ga'een keessan ODM Tube kan jettu YouTube sana subscribe godhaa. Maallaqa argachaa jiru YouTube irraa yoo isin baay'istanii kuma dhibboo taatanii gaafa subscribe naa gootanii warri promotionii warri faranjii kun immoo achirratti beeksisee hojjette $5 gatii buna mallakkee lamaallee onaa kaffaltee ba'eessa yeroon asirraa dhaabadhe isinii dhugaa keessan akkasitti isinii baasee isin barsiisu kanaaf YouTube ODM TUBE ODM TUBE kan jettu dhaqaa subscribe godhaa. Viidiyoo kanas achirran isinii kaa walii share godhaa. Kanarraa kanaaf peejii kana like godhaa. Kanuma kanan isin gaafadhu ammaaf. Wanta kan biraa isin gaafadhu gara fuulduraatti waadaan kan isinii galu miidiyaa keessan kan isin jajjabeessa hamma humna kooti sagaleen isinii ta'a. Yeroo waa dubbisuurraa maalirraa naaftu Oromoodhumaafan dabarsee kenna. Oromoo isa lubbuusaa dabarsee naa kenneef dabarseen kenna yeroo koo isinan gargaara hin barsiisnaa keessummaa isinan afeera ofii koo qofas miti. Ofii koo qofas doomineetiin godhu hayyoota fidee tan asirratti akkasaa yaada keessan isin barsiisan carraanan kennaa fi kanaaf fayyaa ta'a madda odeeffannoo koo warri taatan ilmaan dhugaa hundumti keessan ulfaadhaa fayyaa ta'a biyya alaa biyya keessatti nagaatti walitti deebina yeroo biraa ulfaadhaa fayyaa.